Hordoftoota chaanaalii keenyaa akkam jirtu jechaa akkuma beekamu Kaayinuus Teek barnoota teekinooloojii fi odeeffannoowwan teekinooloojii akka gaariitti isiniif kennuu jalqabee jira. Guyyaa irraa kana immoo daqiiqaa muraasa fayyadamnee sooshaal miidiyaa keessaa tokko kan ta'e akkasumallee yeroo gabaabaa gidduutti fayyadamtoota hedduu kan argate waa'ee tiiktaakii waliin haasofna. Wantoota nuti guyyaa irraa kana irratti haasofnu tiiktaakiin maalidha? Tiiktaakii eenyutu hundeesse? Yoom jalqabame? Ammoo fayyadamtoota meeqa qaba? Akkasumallee tiiktaakii fayyadamuuf maal nu barbaachisa? Tiiktaakii irratti viidiyoo gadhiisuuf yookaan immoo tiiktaakerii ta'uuf maal nu barbaachisa? Dhuguma tiiktaakiin galii ni argamsiisa? Yoo ni argamsiisa ta'e karaalee kamiin tiiktaakii irraa galii argachuu dandeenya? Viidiyoo keenya guyyaa irraa kana keessatti gaaffiiwwan armaan olii kana hundaaf deebii ni ilaalla. Tiiktaakiin pilaatfoormii miidiyaa hawaasummaa viidiyoo gaggabaaboo uumuu, qooduu fi argachuuf nu gargaarudha. Tiiktaakii kan hundeesse lammii biyya Chaayinaa intarneet intarpireenerii kan ta'e nama maqaan isaa Yang Yiming jedhamudha. Kan hundeeffame gara uummataatti ba'e akka lakkoofsa warra alaatti bara 2017dha. Yeroo ammaa kanatti tiiktaakiin fayyadamtoota biiliyoona 1.6 qaba. Isaan kana keessaa biiliyoonni 1.1 fayyadamtoota sochiirra jiranidha yookiin fayyadamtoota active users per month warra jedhamanidha. Tiiktaakii fayyadamuuf wanti nu barbaachisu intarneetii, diivaayisii fi appilikeeshinii qofaadha. Tiiktaakii irratti viidiyoo gadhiisuuf yookiin tiiktaakerii ta'uuf wanti nu barbaachisu jiimeelii yookaan foon nambarii keenya qofaadha. Tiiktaakii irraa karaalee hedduun galii argachuun yookiin maallaqa argachuun ni danda'ama. Isaan keessaa muraasni kireetar fandii, dhaabbattoota garaagaraaf beeksisa hojjechuu, geemii taphachuun giiftii sassaabachuu, viidiyoo nama biratti jaallatamu hojjechuun giiftii sassaabachuu, akkasumallee oomisha mataa keenyaa tiiktaakii irratti gurgurachuun galii argachuun ni danda'ama. Kana malees karaalee hedduudhaan tiiktookii irraa galii argachuun ni danda'ama. Karaalee amma galiin irraa argama jennee tarreessine kana keessaa kireetar fandiin biyya keenya Itoophiyaa keessatti hin hojjetu. Warreen kaan garuu fayyadamuu dandeenya. Namoonni hedduun tiiktaakii irratti followersiin keessan 10,000 yookiin immoo 100,000 yeroo gale akka waan qarshii namaaf kaffaluutti haasa'u. Kun garuu sobadha. Biyya keenya Itoophiyaa keessatti kireetar fandiin hin hojjetu waan ta'eef followersii 10,000 yookaan 100,000 gallus tiiktaakiin galii wanti inni nuuf kaffalu hin jiru. Kanaafuu tiiktaakii irraa galii argachuu yoo barbaaddan karaalee nuun amma jenne fakkeenyaaf beeksisa dhaabbata garaagaraaf hojjechuu akkasumallee laayivii galtanii giiftii sassaabachuu yookaan immoo viidiyoo nama hawwatu namni giiftii irratti isiniif kennuu danda'u hojjettanii giiftii fudhachuudhaan tiiktookii irraa galii argachuu ni dandeessu. Dhuma irratti wanti nan isin gorsu tiiktaakii hojjechuu ni barbaaddu yoo ta'e viidiyoo garaagaraa sooshaal miidiyaa garaagaraa irraa guurtanii fiddanii gadhiistu osoo hin taane konteentii mataa keessanii uumtanii gadhiisuu qabdu. Yoo viidiyoo garaagaraa sooshaal miidiyaa irraa fuutanii yookaan immoo tiiktookii nama biraa irraa fuutanii yoo gadhiistan viidiyoon keessan isiniif hin laalamu yookaan immoo hordoftoota hin argattan waan ta'eef konteentii mataa keessanii yoo gadhiistan garuu salphaatti followersii hedduu argachuu ni dandeessu. Viidiyoo keenya guyyaa har'aa waa'ee pilaatfoormii tiiktookii hubannaa muraasa argattaniittu jedhee yaada. Yaada keessan koomentii irratti nuuf barreessaa. Waan daawwattaniif galatooma.